Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota Aanulee Global Media nagaan rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha ibsa waldaan gargaarsaa Sikoomandoo Siyaatil waa'ee hidhamuu torbaan darbe keessa Oromoota magaalaa Makkaa ilaalchisee baasee isin biraan geenna. Ibsis akkatti aanutti isiniif dubbifama. Waldaa gargaarsa Sikoomandoo Siyaatil dhimmi waa'ee Oromoota magaalaa Makkaa keessatti qabamanii hidhaman ilaalama. Akkuma mata duree irratti ibsametti hagayya 17 bara 2019 magaalaa Makkaa bakka Oromoonni baay'een keessummaa simachuudhaaf itti walgahanii jiranitti humni nageenya mootummaa Saudi Arabiyaa manguddoota, abbootii amantaa, dubartoota, shamarraniif dargaggoota irratti miidhaa cimaa geessuudhaan mana hidhaa galchanii jiru. Oromootiin rakkoon irra ga'e kun namoota halkanii fi guyyaa hojjechuudhaan maatii isaanii biyyatti jiraachisaa jiran yoo ta'u, guddinaa fi misooma biyya keenyaatiif kallattii fi alkallattiin gumaacha guddaa taasisaa jiru. Ijoolleen rakkoon isaan qunname tun haala rakkisaa fi suukanneessaa ta'een gammoojjii fi galaana qaxxaamuruudhaan jireenya isaanii fi maatii isaanii fooyyessuudhaaf warra carraaqaa turan akka ta'e ni beekama. Gochi raawwatame kun daranuu kan miidhu namoota hayyama jireenya biyya Saudi Arabiyaa hin qabne ta'a. Dubartoonni baay'een ijoollee isaanii manatti dhiisanii sagantaa simannaa kana irratti argamuuf mana isaanii irraa kan bahan yoo ta'u, osoo daa'imman hin fudhatin gara mana hidhaa geeffamaniiti jiru. Kan haalaa nama gaddisiisu namootni humna tika mootummaa Saudii itti fidanii uummata keenya qabsiisan Oromoo ta'uu isaanii odeeffannoo ni addeessa. Walumaa galatti boordiin waldaa Sikoomandoo Siyaatil gocha suukaneessaa uummata keenya magaalaa Makkaa irratti raawwatame kana irratti erga marii bal'aa taasiseen booda ibsa ijjannoo qabxii 4 qabu kana baasee jira. Tokko, waldaan gargaarsa Sikoomandoo gocha suukaneessaa uummata keenya magaalaa Makkaa irratti raawwatame cimsee kan balaaleffatu yoo ta'u, miidhaa uummata keenya irra gaheen gadda guddaa nutti dhagahame ni ibsina. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoo hundi namoota rakkatan kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda akka gootaniif waamicha isiniif dabarsina. 2. Namoota gocha diinummaa kana qindeessan humna tika mootummaa Saudii fiduudhaan uummata keenya qabsiisan adda bahanii akka saaxilaman seeraaf dhiyaatan cimsinee ni gaafanna. 3. Uummata keenya kan miidhaan irra gahe deebisanii dandamachiisuuf dhaabuudhaaf sochii godhamu hunda waldaan gargaarsa Sikoomandoo Siyaatil beekumsaan yaadaa fi mallaqaan kan gargaaru ta'uu isiniif mirkaneessina. 4. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaadii fi qoonsilaan Jiddaa waa'ee namoota miidhaan qaamaa irra gahee hospitaala jiranii mootummaa biyya isaanii waliin qoratee namoota yakka kana raawwate seeraaf akka dhiyeessu ni gaafanna. Ijoolleen hidhaa jiranis mirga dhala namaa ergameef yoo biyyattis kan galan tahe mallaqaa fi qabeenyi isaan namoota hojjetaniif biraa qaban qoratamee akka kennamuuf ni gaafanna. Waldaa wal gargaarsa Sikoomandoo Siyaatil gargalcha bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee. Egaan hordoftoota fi daawwattoota Aanulee Global Media ibsi ijjannoo waldaa wal gargaarsa Sikoomandoo Siyaatil irraa kenname kana fakkaata. Sagantaan keenyas kanumaan goolaba. Sagantaa birootiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.